meeshaalee aashaa nageellee arsii tokko tokko isaatiin haga danda'e qarshiilee isiniif hima meeshaalee isiniif ibsa namootiin meeshaa barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya kam asirra jiru kana kaartoonitti guuraa jirra laayik gochuun viidiyoo seenaa jalatti. Baay'ee natti illee sadii yoo baate tokko tokkoon isin agarsiisa. Akkuma asitti argitanii qarshiin kaameraa asirratti agarsiisiti qarshiin asirra jira jechuudha. Qarshiin hundi isaa afur barraa'ee jira. Meeshaa isin qabdu isin agarsiisa. Kunoo tokkoffaa irratti asitti burcuqqoo darzana tokkooti isinii bunaa jechuudha. Hedduu miidhagdi. Darzana tokko argitanii darzana tokko qabdi isinii bunaa kun akka isin feetanii jirti. Qarshii humna keessanii qarshii kun sadii foyiitiin jirti. Qarshii kun afuriitiin jirti. Kun immoo isaanii ittooti. Isin agarsiisa. Isheen isaanii ittoo maleellee isin agarsiisa tartiibaanii baay'ee rakkannee jira. Kuni burcuqqoo warqaamaadha. Kaartoonii lama qabdi. Kun burcuqqoo warqaamaa baay'ee bareedduu taateedha. Argitanii hedduu bareeddii waan caalaa argitanii Cristiano illee kalarii biraatiin mootiin kalarii samaawii yookiin azaraqaanii immoo kalarii lama naafiti naan jettee lafa cabee jiru. Garuu gattarruu galbura dhabne kunuunsi iddaan sun kuni burcuqqoo bishaaniiti. Meeshaa waraabuu isinii dhiisee jira. Biizii ta'e kunuunsi burcuqqoo qarshii darzana tokko 1,500 darzanni tokko jechuudha. Kunuunsi argitanii iddaan sun makarajii guddaadha. Liitira 2 jechuudha. 1,300 duraanii namni illee 1,500 gadee. Kun burcuqqoo shaayitii 1,600 darzanni tokko baay'ee jechuudha. Maashaallaadha. Saanii ittooti. Saanii ittoo kunuunsi saarviisii qaba. Cilfaa isaa qaba. Kunuunsi cilfaan isaa kadamaati jechuudha. Saarviisii qaba. Itti aansuun isaanii darzana tokkooti. Kunoo firii 12 argitanii 1,200. Inni kuni kakuma lamaaf kuni jechuudha. 1,100 kun 1,100 jechuudha. Darzanni isaa kakuma 2,800 illee jahallee ni jira. Itti aansuun maan kafannoo diimaa naabiiti naan jette kunooti argitanii baay'ee bareeda jechuudha. Kaartoonii baasuun barbaanne waan jarjaraa jiru meeshaa hiilee deemtu jookii ID qabdi. Jookii warqaamaa biratti jookii ID yookiin normaala qabdi. Kunooti normaala haa ta'u malee jookiin kun baay'ee guddaa fi widdiidha. Isin jedha furdaallee seeraan of eeggannoo barbaachisa. Biffeellee kaa'uun hin danda'ama. Furdaadha jechuudha. Harka saasanii miti 800 sannii miti isin jedha. Qarshiin isaa 1,300 feerumatti gurguddaa qabdi. Qarshii 3,300 jechuudha. Kunoo feerumatti guddaa litira 2 naabiti gurguddaa naan jette. Feerumatti kun baay'ee gurguddaadha. Qarshii 3,300 isin jedha. 6,000 isaa kunooti kadhammataallee gara bitee kalarii kashaayitii fi kabunaa jechuudha. Addaan baasee baay'ee bareeda. Feerumatti kunniin illee namootiin barbaaddu. Itti aansuun isaanii fokkisiiti firee 6 qarshii 400. Isiin tunillee 500 jirti 600 isiin tun xiqqoon akkatti. Itti aansuun isaanii roozaati. Inni kun qarshiin inni ittiin bitame qarshii 500. Cilfaa maal qabdi? Isa kana kunniin akkanumatti jechuudha. Kashaayillee waan adda addaa paastallee waan ta'een inni bibachuu dandeetti. 700. Ishii 150. Ishii maankaa maalii kunniin ammoo kunniin guutuun akkana darzanni tokkoyyuu 1,500. Cilfaan kunniin illee akkana illee qarshii 600. Albee maalii kana gatii isaa dagadhee jira. Naa obsaa isin jira. Ganaa gatii isaa 3.
Itti namoota firii sadii baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Baay'ee fufurdaadhaan ulfaata. Qarshii 2,800. Isiin kun ammoo burcuqqoo fannoo yookiin sinii jabanaati. Baay'ee guddoo taate naafiti jettee isiin qarshii 4,000 akkamii guddoodha xiqqoo miti. Itti aansuun ammoo kan isin agarsiisu giloobaaliidha. Giloobaalillee guddaa qabdi. Kunuuti giloobaaliin bareedaadha. Hin beeytan isaanii giloobaalii. Inni sunillee qarshii giloobaaliin akka badaa dabalee jira. Qarshii 7,000 ta'ee jira isiniin jedha. Rakabooti qabdi. Akkasuma carqii firaashaa baay'ee bareedaa ta'e qarshii 15,500 kan dalagan. Sufraa lama, sufraa nyaataa guddaa fi sufraa rakabootii guddaa. Akkasuma immoo carqii tiraasii 9 fi carqii firaashaa 3 beebi tiraasii wajjin 15,500 isa oriijinaalii diizaayinii asirratti argitan kanneen haarayaan qabdii isiniin jedha. Meeshaan isii kana fakkaata. Kunniin namoota kana biraati. Istoofiidha. Irraa bayaa istoofiin kun eelee ibiddaati. Hundi keessanuu namni meeshaa bitachuu barbaada. Lakkoofsi bilbilaa 97815 torbaatan ilaa torbaatan shan WhatsApp Telegram anna dubbisa. Ashaan meeshaan isin qabdu kabaraalee maaltu jira jettani meeshaa aadaa bareedaa ta'ee isaa jechuudha walirratti firee tokko ka jedhamu yookiin ammoo torban isaa kunoo akkuma isin viidiyoo argitan kanatti bareedaa kana qabdi isiniin jedha. Horaa bulaa isin jaalladha isin kabaja. Akkuma argitan kana jechuudha meeshaalee aashaa jechuu silaa tokkoon gadi baasee waraabee kan isin agarsiisu garuu ammootuyyuu roobee jechuudha gadi yaasuuf kadhiifne lafti jiidha bakka hafni jiru meeshaan guddaadha meeshaa hedduu qabdi meeshaa isii kaartoonii keessatti guura meeshaalee isiin qabdu istoofii dhaabbataa TV inchii 32 qabdi namootiin jechuudha rakabootiilee adda addaa barbaadan addaan baastanii beekuu qabdanii namoonni tokko ijoolleen keenya rakabootii dimlaayitii qofarratti xiyyeeffatu akkasuma mootuyyuu makarajiin aananii jechuudha diizaayiniilee adda addaan jira dirqama kafannoo qofa odoon tahini diizaayinii baay'ee babbareedaa ta'e biffee warri qabdan keessattuyyuu biffee keessa keeyoo keettan kan bareeduu fi burcuqqoolee asiiraa yookiin juusii burcuqqoo kenneettu adda addaa diizaayinii jechuu biffee keessa keettan babbareedu meeshaa dubaa'ee qarshii baasuun keessan eegan oolle waan gaarii bitadhaa isiniin jedha ammootuyyuu jechuudha wanni isin sirriitti naa hubattanii beekuu qabdanii waqtii meeshaan kun bitamu yeroo kan bitamaa akkasuma mootuyyuu qarshiin isaa hagamii fakkeenyaa fi namni burcuqqoo aayidiyaa jechuudha burcuqqoo aayidiyaa 1,500 1,300 darzana firee 12 bittanii ammootuyyuu jookilee kanniin akkasitti yaadina akka 5,000 jira akka 6,000 akka 7,000 haga bakka 8,000 illee ni jira jechuudha. Kana maraan maal jedhee bita warri biyya keessaatu hin bitata meeshaan kun meeshaa yeroo hunda bitatanii fi meeshaalee yeroo hunda itti fayyadamanii miti meeshaa bareedina mana keenyaa humna biyya namaati keessattuu shamarran biyya arabaa ta'ettanii humna keessan ittiin kajabeeffattan abdii kan ittiin horattan kana jechuun abdiin rabbuma haga takka hamilee fi gammachuu isinii ta'a mana kan kee keessa yoo ulaagaaleen meeshaa guutamee jedhee hojjechuufis tahee gammachuu ni argatta itti fayyadamu yoo son ta'in biffee keessa keettee gaafa keessummaan si dhufe haala kanaan guyyaa iidaa guyyaa qophii tokko yoo dhiyeessite wallahi akka inni itti sitti bareedu akkasuma feermuuzii illee namoonni hedduun feermuuziin yoo fakkeenyaaf 6,000 tokko binne kanallee 6,000 se'an ka 10,000 jira ka 7,000 jira ka 8,000 jira akkasii kana hubattan barbaada distiin saramiikaa isaaniin feermuuzii hundi isaa qarshiileen garaagaraa isiniin jechuu danda'a koonfartiin namoonni baay'een jechuudha yoo koonfartii tokko dura 3,000 bitan ka isaallee akkasuma se'a ka 3,000 sun taree ka biraa dhufa ka san caalaa qulqullinna qabu 7,000 dhufuu danda'a 8,000 10 dhufuu danda'a 6 5 argachuu dandeetta kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa makarajii aananii yookiin sinii aananii tafannoo qofa odoon tahini tan akkasitti kaayamtu ni jirti isiniin jedha namoonni bitachuu barbaadan makarajiilee babbareedaa kanatu jira kan shaayii kan bunaa hordoftoota kiyyaa isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo kiyya share like naa godhaa akkasuma mootuyyuu YouTube kiyya lammataallee akka guddatu subscribe qofa isin irra hajaman subscribe qofa viidiyoo kanaan adda ta'e irratti gadi isinii dhiisuu barbaada fakkeenyaa fi YouTube kiyya kana irratti waa'ee meeshaa waa'ee oolmaa fi akkasuma mootuyyuu waan hiqaa isinii bita qofa irratti fannisuu barbaada garuu furnichara maalii kanneen osoo YouTube biraa irratti tahee natti tola hatta birriillee yoo irraa argachuu baadhe isinii gala YouTube ni guddatee bakka distii tana fa'a namni gariin qaalessite forjidii fi orjinaalatu jira orjinaala isii qarshii 9,000 gadiin hin bittanii kanaaf meeshaalee babbareeda
diree rakabootilee dimlaayitii qofarratti hin xiyyeeffatina. Rakabootiin Dubaayii ka fakkaatu babbareedan ka mastaawoti inni ammayyaa'ee dhufe kalarii warqii qofa odoo hin tahini kalariin birriillee baay'ee babbareedatu jira. Kanaaf kalariilee adda addaa irratti xiyyeeffattanii akka bitattanii fi akka ajajattan abdiin qaba. Waan bareeda isinumatu jaalata, waan bareeda isinumatu fedha. Maaliif isiniin jennaaniin anillee isiniin fedha. Akka isin feetan waan beekuuf qabadhee yeroo hunda jechuudha osoo hin danda'e isinitti fakkaachuu mala viidiyoon kun danda'eetii miti. Samoona kana jechuun roobaa maalii biiziidhaan iyyuu gara meeshaa gabbaafnee waraabnuun dhabne meeshaalee ijoollee akkasumatti hiinee ergaa jirra. Hedduu naa galatooma kabajamaa jennaani hundi isaanii mannaan jedhan irra caalan jechuudha. Si amannee naa biti siin jedhe maaliif waraabuuf jinqamte hin waraabin hidhiitii naa ergi herreega qofa godhi. Wallaahi ulfaadha naaf galatooma maatii jaalalaa fi kabaja anillee isin jaaladha. Rakabootiin namootiin jechuudha rakabootii mastaawotii bitattan rakabooticha asitti argitan kana hunda isaayyuu inni kunillee bareedadha. Garuu dadhabaadha orijinaalummaa jabinaa aga rakabootii mastaawotii kasamoona kana bitaa jiruun ga'u hunda isaatu ufiif isinitti gurguru ufiif bitadha waan ta'eef dhugaartu isinitti hima. Rakabootii gadi aanaa jechuudha qarshii rakasaa namni jedhee jaalatu keessa rakabootiin kun tokkoffaadha. Hedduu bareedaa hin miidhagaa jechuudha. Isuma kana nama hundaayyuu bitee aashallee isuma kana bitee ijoollee hedduu isuma kana bitee garuu rakabootii Dubaayii kanallee nam sadiif bitee jira. Namootiin jaalattan isa kanallee bitachuu dandeettanii qarshiin akka humna keessaniin rakabootiin Dubaayii 18,000 irraa kaase haga 30,000 illee ni jira. Jechuu dandeettan wanni isin jechisiisaan jiru sababbiin isa ittiin gammaddanii yoo har'a jiraatan dunyaan har'uma jiraatti malee boru jiraachuu dhabuu dandeetti. Har'uma jiraatan malee nus boru jiraachuu dhabuu dandeenya. Gammachuun keenya jireenya keenya waan ta'eef hundumaafuu viidiyoo kiyya sheer hiriyoota keessanii laayik gochuudhaan hordoftoonni kiyya hundi keessan viidiyoo laaltan laayik godha. Viidiyoo babbareedaa meeshaa akkana jiru kana qofa laaltanii irraan bahina. Haala kana fakkaatuun meeshaalee ijoollee hidhee viidiyoo tokko malee ergaa jira jechuudha. Sababbiin isaa waan rooba ta'ee fi nagaatti toraa bulaa sin jaaladha.